alla balaan nakkaatee hedduu takka bar ulee hundaan haina godhee yaa irra waliin turre yaabuu natti jeeni naaf inni kun nama ilmaan kiyyarraa na dabarsuu qee nama lubbuu tiyya na dabarsuu qee beela kana isaan irratti oofee isaan waan kana na godhee nama waan kana na godhee ati akkamitti mana isatti waan ajabeeffattaa maallaqa sana amma fiduu baannaan naafeet waliin hin jiraattu du'a lubbuu teetiiti addumaan baanaa jecha irratti fi maallaqa kaayinnu walumaan beena akkasii gaa qulfii khasaaraadha jeetumaan mana keessa kaayee qulfuma manaa qofa qabaa mana keessa kaayee akkasittiin kaayee deemee maalleen keessanii fi kiyyalleen jin tokko keete. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya. Salaamtaan teenya ta'onni irraa kaate buqqitee isin bira dhageessuun isin jaa. Raarra naaf dasii wal bira mul'ate. Alhamdulillah rabbil alamin goitaa galanni haa ga'u kalee gaddaan dabarsinee har'a gammachuun dabarsu yaana. Baga wal bira mul'annee gaa kunoo isiniin jenna har'aan tanaa mana kee daruurii dhufuun qabaa sibira dhufuun qabaa ittiin jaarsotiin kiyyaa fi qasii lamaan akka baaraa gaara wal eeggatan naaf isin akka obboleettii wajjin jiraannamee wanni kun isiniin gaddisiisu yaafuu jiruu addunyaa tanaa jecha namni akkana wal dhabakkanu. Naaf isin gaatanaa inni wal hin dhabnu isaan lamee wal dhaban inni wal hin dhabnu ilmoo biyyaati ilmoo qe'eeti qe'ee walitti haxaawwannaa wajji guddannee hiriyaadhaa saayibaa geeleedhaa. Walin dhabnu waliin jennee kun warrallee kawanni guddaan san gidduutti mul'atte waliin qabannee waliin dachaane gammachuu guddaa takkaan na dhageema alhamdulillahi rabbil alamin. Siime kanatti abbaan mana kiyyaa kuni sababa magaa feeruusa irraa saniini abbaan mana kiyyaati abbaan mana keetii walitti dhufe yaaboo gisee walitti dhufu kana abbaan isaan lameen kana waliin barsiifne duraanuu naafeetis rakkoo qabna waliin barsiifne turre wallaalaan gaa waan hin taane kana namni dhalaan ergitee du'arraan deebu halayyattuu kuti dhalaayyoo namaan jette namni halayyanni kutaa feerusaan akkasitti har'aan tanaa kannaatuuf halayyaa bu'ii jetteeni kannaan deemee halayyaa bu'ee namallee halayyaa naqe. Maalin naqee yoo jettee kana gaafattu taate wallaahi tun jaartii teenya sababuma gaa jaartii teenya ta'uu saniini har'aan tanaa jaartiin teenya baatee akkamittiin waan kana keessa hafaa waan kana akkamittiin mana taa'ee jiraachuun natti tolaa isiin tun jaartii arafee taatee ana irraan tana dunia deemee wajjin waan kana barbaadee haalli godhuun qabaadhaan inni kuni wajjin deemee Hamzeen wajjin deemee gisee wajjin deemu mucaa tokko mucaan san habootaatiif jaanii feerusaan mucaa san kagarsiise killeedha. Mucaa kana yoo qabne feerusaan tunu dhalaa nooltuudhaanii mucaa kana qaban. Maaliif nama ifii tokko gisee qabanii namoonni kun furmaatumaa dhufa jechuun qabanii killee agarsiisee Hamzeen kiyya kun qabee mucaa kana mana fidee hundee bira kaa'ee gaa hundee seenaa kanaan aboo mucaa kana gaa nama isiiti kunoo habootaatiif feerusaan jechaadhaan mucaa kana qoradhuu waan kanamee akkamirraa tahee bakka jirtu inni kun beekuun ooluu namni gaara himaa tokko ol beekuun ooluu isiin tunarraan sana akkamiin baatee waan kana hubadhu irraa qoradhuu asoo nullee hin ta'in ati siimuun ooluu ati qofatti sossobii mucaa kun ta'ima qorannaadhaan bira kaa'ee jechuudha. Hamzeen kun waan kanarratti ani akka kiyyatti badii waan qabu natti hin fakkaanne. Sanirratti Hamzeedhaatiitu mucaa haboo nuti taanuuf qabeedhaan feerusaan kannaatti ergitee kannaan nama waliin tumee mataa kana hunda babbasheessee harka kana hunda miidhee gaati saniif akka magaarin miidhame alhamdulillah rabbil alamin goitaa galanne haa ga'u wallaanamee haakimni isaa jiraatu haakima geeffadhee anaaf yaara filleen haakima geessinee akkasii ani hedduu takka baara geessiseen alarraan itti dhufee akka dalagaa deemuun halkan dinqatti eeggatanii tumanii jechuudha. Giseenni alarraan itti seenu san dhiigaan na seenee rifadhee ani baara gee waan hin godhu wallaalee wallaahi hedduu takka deesseetanii hedduu takka rifadhee alhamdulillah san hunda bira tarree ammaan tanaa wallaaname inninis fayyadamaa fayyaa giseenii fi dhaloonnu anisa jaarsa kee kana arke. Giseen jaarsa kee kana arku gaali jaarsa kee kun nama akkanaa gisee jaan ahaa jaarsa jasiiti jechaadhaan beekee sanirrattu
Kanaafuu maangoonee maaliin godhaa nabbaa mana kiyyaa kanaanillee isa kana lakkii namaan beeku dhiisu nama kana jaartii isaatti wajjin akka jabaa nyaannallee jechuun asumaan faluutiin maaliif nama dhiigni irraa bu'ee jiru tokko adawwiin taataa mana keessaa nabbaa taajaa na qomataa anis waan hin haadha ilmaanii ta'e ilmaan kana biraan jiraachuu fadha. Wallaahi yaasoo sanillee ittiin kaafnee garuma kiyyattiin qabadhee hedduu takkana miidhee numaan booye ofirraa moggoggalee hin seenne jechuudha. Guyyaa isaa mangudtummaa fidatanii dubbii laaquudhaaf deemanii manguddoon tun guyyaa afurii manumarra na ta'isi dalagaa eega inni wayyaa irraa beellee wallaahi sababa dhawama isaanii dalaga irraa bu'ee mira inni amma eegoo guyyaa kana dawwalanii deebii jaaniin silaa guyyaa manguddoon haala boodaa kana dubbii isaanii fixuudhaa ka'anii dawwalanii kootu dalagaa deebii jaaniin uummanni dalagaadhaa yaamu jiran. Manguddoon kuni waan takka murteessitu hin jirtu guyyaa afur guutuu manuma naa qabamanii manuma naa ta'anii dalagaa kanaas hin deemuu ni beektaa jireenya kanaan sirra garran jiru manaan jira. Hedduu takka na miidhan. Alhamdulillah rabbil alamin waan rabbil alamin jechuun fudhadhee manguddoo sanillee biraa yaasee aariidhaan naafinillee walitti yaarree maaliif ati jaartii dhiiraa ta'uu kaatee na gubbaa sagalee dhiiraa ta'uu kaastee jala wallollee hedduu addaan wanneennee guyyaa lama mokkana deebinee amma dalagaa sanii isaanillee walitti seenaa fayyan hedduu takkaan gammadee wallaahi yaa rabbi alhamdulillah rabbil alamin qalee dhiiga biddee irraa annan jidduun irraa neeyte gooyitaa galanni siyaa goojeetee shukurii rabbi salaateen. Amma dalagaa sun gaa dhiisee amma dalagaan deema jeegisee inni ka'ee waan ittiin jiraannu maallaqa hin qabnu mira fixannee maa takka dalaga irraas beeme anumaa badii kana hunda fikkaase maasis maal godheetiin fikkaase yaabbareetti biyyee yaabuu maallaqa illee xiqqoo ni qabna ammoo xiqqoo raashina waan nu keessee kaanutii sangasuu dalagaa torbaanitti raagalta 15 raagaltaa jaaniin duraanillee akkasumatti raagala ture. Dalagaa sanii jennaaniin akkanatti anis ilmaa kanaa wajjin amma gaan qabnu dhodhoonne nadhiis namni namarra taasisan nyaata dhugaatii fadha. Waan raashina mana keessaa qabu sanii sanguma isaa mana keessaa waliin tattaanitti fixadhee abbaa akkanaan nadhiisteen deemtu maallaqa xiqqaa takka ni qaba. Raashina wayii takka na keessee hanga ijoolleen xiyyattiin naa jiraattu dalagaa san deemtaan jeeni. Maallaqa sangaa isaa qabda waan fidii kaa maallaqa baasee ayyee fidii naan jee maallaqa sanii quban qabu kaa inni kumaan siin keessanitti fuudhee maallaqa san barre miciyyoon san tana siifi jaarsi siidaa loltan saniin jeen alla balaan nakkaatee hedduu takka gaa bar ulee hundaan haina godhee yaa irra waliin turre yaabuu nan tumee rabbiijii. Ani wallahi billahi quban qabu gaa waan kananii dhufaa aniin tun rabbii hojii goyin jiraare ilma namaati. Wanni kun na dhuftii jee osoo hin hubatinii waan kana godhee naarrallee naaf miciyyoon nama gandaati hariiroo wajjin qabnaa jaalaloo wajjin qabnaa waan sannaa fiddii jeetiniin abdii qabaa ni fiddii naa dawwaltee jeetiniin kalee akkasitti itti kijibee kijiba sanii birrachi dabarse arraan tana ni dhuftiidhaaniin wanna jiyaatillee alhamdulillah rabbil alamin nan kasaabsifnee muraada biyyanaa guuttee dhuftee na bira mul'atte. Galani siyaku wallahi gaa kun hokkanaas ijaa waan duniyaa teenya akkuma jettutti yeroo hojii dawwaltu sanii dhugaa mushaakila irraan jira. Mushaakilaan kan naa jira kaan argatanillee beeku hedduu mushaakila irraan jira. Ammaan tana inni mana jiru. Ani gaa amma kaseetiin itti kijibeetu nyaatana nama itti kijibuu miti nama qowaa hunda hojii nyaatee akka wanta hojjetee naafisiinii harkataa dhaba keessattis duniyaa bira dhaqee akkasitti isii dubbisee dhufuun qabaa jeetiin suuratti argame irraan tanan. Bakka biratti argamte alhamdulillah rabbil alamin ammaan kana wanni hin barbaadu malillee maallaquma san akkana akkannite maallaqa san irraatti kannee anis akka bultiin xiyya nan banne maallaqa san irraatti kannee waan xiqqaan ulaalee karaa dalagaadhaa deebuu nama lamaan ilmaan qabnaa dalaga irraa buunee taa'uunis nutti hin tolu maallaqa san akkana kannite inni waan xiqqoo raashina mana keessa nu kaa'ee dalagaa sanitti deebuun fadhata seetiyya. Wallahi duniyaa tiyyaa waan isa kijibu miti. Dhugaa dhagaa humni dhiiraatiif humni dhalaa takkaa miti. Yeroo sanatti ilmi namaa tokko na bira hin jiraatu mana keenya quba gaddaa ni beekta. Amma ammaatu yooniin gaa as dhuftetti qubana qabaate. As dhuftetti qubana qabaate miti rakkaatu harkina irraa kaasee hin jiru kannaani. Amma akkuma nasiibaa gaayoon karaa dalagaa deebi'es gadumaan baajeetiin kaatibee yooma booda isaa arganaan jallee kan dalagaatiin dhaqa jiruunillee kaa ulee waa beektaa namsalaa wannis waan fi balleessi takkaaf na jira. Yoona waan takka gaafa dabalan na gubbaa bu'aa. Akkasumaanuu maallaqa mana keessa kaayetiin
Dura dhibba afur maallaqa imaleetti maallaqa dallaadha yoo dura dhibbeetiin dura dhibba afurii. Akkasii gaa jaarsi waa jaartiin kaayinu jeetii beekta abbaa ilmoo hiyyaatiin kaayinaa jee kannaa kaawanii dur takkaa irratti neegini arraan tan irratti argan jettu. Sanumaafuu gaanii beekta mana keessatti waa hunda guutetti fingaanni kun dalagaa irra jiru namni dalagaa irra jirra kun qalbiin isaa waa meeqa yaaddii jeetiin akka qalbiin isaa waan takka yaadnee jeetii waraashina buusee nusurufa kannee figaa qulfii bikka maallaqaan beena. Akkasii gaa qulfii takka gaa yoo fuutee firatti hin deemte misaaniif gaammaan tana yoo hin ka'e makiinaa irra darbe kasaaraadha. Jeetumaan mana keessa kaa'ee qulfuma manaa qofa qabaa mana keessa kaa'ee akkasitti hin kaa'ee deemee maalleen keessanii fi kiyyalleen jin tokko keetee wajjin hannaan bikka inni kaa'ee nagare maallaqa sana. Aadoo deebianii kunoo kabiraa liqii gaafatan dooraa dhibba laashantan. Saniin as deebitee duniyaa teenya wallaahi maafii sikkijibaa maallaqaan ichi fuudhe maallaqa baatii ani baatiin tiyya durarraa hin qaba. Izaa ilfuu waan baatii duraatii fi baatii tanaan waliin naa kannan. Gizee waliin naa kannan gizeen dhufe kaanii wayin tanarraa quba qabaa kan namni badii qabu kaawwaayii nama harkaa fuudhatti hin beekne maallaqa shaantaa wajjin harkaa fuudhee kamana jiru kufixee amma maallaqa san gaafnaan liqiin galchee kanaan jootaati. Yaaboo ani tilleen inni maalleen kun kana maatii isheenii akkuma anaati wayii nutti maaliif gaa amaanaa takka gizee namni nama bira haatee maal jabeessaa silaagiin san fuudhee balleessee irra kaniin dalagee bidirfisa san narka dhiisee aaran qabu. Giin huna qabaachuu isaatiin tan hunda narra raawwate abshirsiifiin kan nama lafee fayyaati jira. Iyyaati wallaahi duniyaatiin ammaaf ammoo harkaan qabu gayoo rabbiin kaa harkaanaa baasu taate ammallee yeroo inni dhufetti niin danda'ee hin gaafadha. Nakkanni maalleen kana maatii niin jaani san hundaafuu siif hin deebi'anii waan hin dhufeeni amma ammoo wallaahi gaa nadda waltee jirtu ichi taa'ee siimurra jeetiin badee wallaahi dhufe jettu duniyaa. Galatoom sin jaatame wallaahi. Kannaan natti nan bifnee sin jaatame. Akkaasin uummata narratti wallaahi gama kiyyaan silaa gama kiyyaan akkumaan duraan dho'ise sanii silaan dho'isee jiraadhee baasuu baadhee sin gaafadhu ture arraan tana kawanne kun sirra dhufte sin gaafadhu ture maaliif si gaafadhee abbaa mana kiyyaa akkana jeeni naaf inni kun nama ilmaan kiyyarraa na dabarsuu kee nama lubbuu tiyya na dabarsuu kee beela kana isaan irratti oofee isaan waan kana na godhee nama waan kana na godhee ati akkamitti mana isatti waan ajabeeffattaa maallaqa sana amma fituu baannaan naafeet waliin hin jiraattu du'a lubbuu teetiiti addumaan baanaa jecha irratti wallaahi addaan hin baanuu miciyyoon sannaafitti wanni sanni jirti jechaanin sobee biraa hafee maaliif yaadasiiti yaadis amma bultiin teetis laaqamtee tiyyaas giseen laaqamtee atillee ammaan tana alhamdulillah rabbil alamin ilmoo teessan biyyaan geette haalatee biraan geette antiyya nagaa kunoo ilmaan sadiin kana wajjin bee bakkaan dhaquun qabu biyya namaa tana keessatti namni jiraachuun rakkisaadha ijoolleen tiyyatun ibiddarraa naan barree maaliif dhiiseetis biraa bu'uunis hedduutu akkanatti ulfaataa wallaahi maallaqa san gaafuma taane na taatus si taatus barbaannee liqisuun illee taatu waan kana yoon bira abbaa mana hiyyaa kannee bira araarse malee abbaa mana hiyyaa nan dhiisu wallaahi nan dhiisu hedduutu akka rakkachuu jira miidhamutti hin jira anis gama meeqaan miidhamu jira dawwii mana keessaa qabaate dawwii tiyyaa adawwii hojii jiraachuun fadhu waan san fiduunis beekaan maallaqa kiyya akkamiin mana sallayaa duniyaa teenya ani dhugaadha adawwii irraa fi hamzeen anillee beeytaa isan beeku dhugaadha hamzeen beeku akkasitti hedduun beeku egaa yeroon mana fedhu akkuma nama gaata kannaa nagara kanatti waa takka nagarreen isa arkuu suuraa isaa arkuu ijoollee beeku maleedha dhugaadhaan beeku gaakkiin irra kan naa wallolaniif naaf inni wanna walitti hin taanu deebi'ee anuu maaliin jira akkamitti har'a jaarsa duniyaa hamzee harkatti laattaa sawwajoo irratti naafi kannaan mana keessaa giseen gaatuusaa dhagee namarraa dhagootti naafi kannaan wali jirra mana keessaa maali jirta ati akkamitti irraan tana gurraa du'e jaarsa dasiitu har'a akkana godhee jaarsa duniyaa gisee naan jaanii maqaan baduurra mataan duwwayyaatti oromoon maqaan baduurra mataan duwwayyaatti yaanni beeta.
Sanumaafuu wallahi duniyaa teenya inshaallah maallaqa isii bitaa adannan kan dantuutti mee deemeetiin ni dhufaa yeroo galas si gaafadha. Ayyoon ga'e keessa deemee hardee gaa dadhabee namaanillee isa dadhabee gaa namni beeytaa namatti bulu gaa yoo qabaata yoo namatti bulu qabaata gaa namatti maddee namatti bulu qabaata islaamni namatti bulu qabu ulaan achufeetu deema. Beeytaa akka itti asiin gadi baala ishee ammaa akka wannaattiin ba'ee dhufe niin deema yoon ka'ee hardee dadhabee nin kannaa fi lubbuun fayyaa qabdu waan dhaba qabden qabdu arra kannaan dhugaadhaa maallaqa meeqana haayinee maallaqa baatii lamaatii maallaqa mana kaayee dooraa 400 maallaqa yamanii callaadhaa yoo maallaqa dooraa 400 dhugaadhaa arra inni fuudhee na haayinee kanii fidellee dhufellee na haayinee yoo ammoo kanii inni dhugaase wala ta'uu baateen ganumaan biradhaa inni walla soddaa kiyyaa. Jangan lebih berda, nah ini ada ulitin kamnu warna kubang kabuan, tanun dasilawan, tanun kubang kabade, wangkan anggenyu, nah tu dufe isa karata yonin kanin daputate sudufetin isa gafade, isa kaciti sudu bisa, wanta kayakini sejarah dufu jiranin dema dunia tiga. Dufa kalasati si, malefi karena kijanin tu mamine, kakak itu tu mamu cerita berarti dia rapin sialat, surapin serapi tu apa mana ya? Somne teman narradufte bisi takka narrakkana kanne gajetteni male parine dufa dugada ni dumasi amma kunu dudume jetti san kanalle qabanne amma kara tolatti walin dufne wan kana bitu dandenya garu tu wan kute wan sanis intala jala basani jirani isa wajin dubbi godan olini jais godini barani dubbi wajin jiru isa tun khadira wan golena